من لم يشكر الناس فلن يشكر الله جان نامني نما في قلتن قلتين ربي بس قلتن قلتو نما مقعفي هجينسا والفكاتو جو قبابت مدي مقعساتي في هجينسا زسيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبريان كينيا جرا جرتو سنجنجا بكجراتن هندم تمان كسانو خان الدنيا تنا قوتو رجرتن أنا هرد فاجرتن قوتون كسانو بكجرتن تي نجافي رحمن ربي بسن الرهاجراتو سنين جنة. أبريان كينيا ربين ركوب مدي مخنا جلايس نجا سناباس ورا وان بيف أركتي جلو ربي سناتايس warri biyya namaa jirtan silaawu kan hordofaa jiru warri biyyoota adda addaa jirtan warri biyya adda addaa jirtan guutuun rabbiin yaada muraada manaa baatan ibsan isinii guutee rabbiin nagayaan biyya teessanitti isin haa galchu walumaanuu anilleen rabbiin waan hin beef yeroo gabaabduu keessatti hara biyyaa hara haadha abbaa kiyya biratti warra deebu rabbi naa taayisu du'aa isinaa godhaa isinilleen akkasitti warra haadha abbaa biratti deebi'ee haadhaa fi abbaa isaa خدمته ميلا سانة جلان جنة سين وربي سناتايس أبليان كي إيجا أبليان كي أرانتنا سجنتا تكوتا كابنة سنيد فنجر سجنتان تون سجنتا عجائبات أبليان كي أرانتنا نما أكمل راين حاسو ديم من لم يشكر الناس فلن يشكر الله جان نامنا ما في قلتن قلتين ربي بس قالتن قالتشو نامني ما في قالتن قالتين ربي في قالتن قالتشو يعني خنا في بريان كينيا نمتكو أكان قالتهم فشو دافين أسرت الفيشو دا خنا في بريان كينيا نمنسون نما أجايبات نما قالتهم فموس قبول خيساو بيا بقى خنا خيستي نما فيات نمو أكساته جالته tokko jechuudha obboleeyyan kiyya akkuma beekamugaa warroottan biyya adda addaarraa nu hordofaa turtan nu beektan nuti warra biyya tana keessa jiru warra keessaa'u aartii oromoo guddifna jee chaanaala yuutuub chaanaala irratti waan adda addaa kan dalagaa jiru biyya tana keessatti viidiyoo adda addaa keessattis waliin nu arkaa turtanis arkaatis jirtan jechuudha kanaaf hin barbaachisugaa biyya nuti jirru isin himuun isinuu ni beektan waan ta'eef bakka nuti jirru bakka nuti irraa isiniif dabarsaa jirru jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya arra namni san nama eenyu jettan nama maqaa isaatii fi hojiinsaa wal fakkaatu waan ajaa'ibaa. Nama maqaa fi hojiinsaa wal fakkaatu mee eenyu namni kun barbaadame numa kana keessa jira nuti warra as biyya tana keessa waan kana yuutuub chaanaalii irratti hojjechaa jiru kana keessa jiranni nama maqaa fi hojiinsaa wal fakkaatu yuutuubaroota keenya kan as keessa jiraniifis viidiyoo tana dhageeffatanii dafanii osoo hin dubbanne nama san deebisu nama maqaa fi hojiinsaa wal fakkaatu maqaan isaatii fi hojiinsaa kanaaf obboleeyyan keenya namni sun eenyu jechuun keessanis hin oolu akkuma beekamu wallaahi nama ajaa'ibaati nama oromoof yaadu akkuma qabsaa'ota keenya أبلوفان لكونيتو سنفنو قبصاوتا خاني هدونو نما خاني قبرون ما جلا باسو داف قبصاوا نتيجو هنگدن ديانتي إننيس قبصاوا وان دن ديون بيكم ساتين جاتشور وان دن ديون نما دميسا جرو جاتشور قبصاوا ينقرو جرسون تم نقو مربي سنتي أبريان كينيا نمنسون نما أكم نما إسنو بيتن چانالو تا جاتشور خم بيجانا خاصة جرو هنداف أبدا channel warra gartee YouTube channel dalagu hundaafu abba magaalaa tana keessatti warra biyya tana keessa jirurraa abbaan keenya isa presidentiing keenya isa yoo barbaade sayyidni keenya isa sayyida jaambeeta biyya tana keessatti nama sheekha jechuudha sheekhni keenya isa sayyidni keenyaas isa jechuudha nama waan beeku sittiin qusan nama waan beeku sirraan qusan jechuudha nama karaa ifi deeme san kottu deem siin jawu jechuudha akkuma beekamu namni sanga nama maqaa fi hojiinsaa wal fakkaatu Sa'iid Bayaan jaaniin
Sa'iid Bayaan jechuun nama Oromoodha jechuudha. Sa'iid Bayaan nama quuqama Oromoodhaaf qabu jechuudha. Akkamitti yoo jettan taate obboleeyyan keenya nuti warri biyya tana keessa jiru yoo lakkooftan isinuu ni beektan daawwattoonni keenya chaanaala magaalaa tana keessa nama meeqaatu yuutuubara nama meeqaatu jiraa ni beektan yoon isinii lakkaawee isinummaan lakkaawaa daame ayyoon isinii lakkaawe gaa nama 20 ol nama 20 olii yookaan nama 30 waan gahu jechuudha nama 20 shoori kun nama 20 olii jechuudha warroottan gaa isinuu hin beekne ganaa kaisin hin arkin amma ganaatti qaawul ka'u jiru dhiisii warri gurguddaanu nama 20 jechuudha nama 20 olii jechuudha akkasumaan si'a nama 20 ol achi gadi hin ta'u almuhim kanaaf obboleeyyan keenya nama kana hundaaf madrasaa eenyu kannaaf eenyutu ustaaza isaati eenyutu barsiisaa isaati eenyutu karaa kanoo eenyutu dura fidi karaa kana seenaa jee eenyutu itti nama yaame Sa'iid Bayaan jechuun nama as keessa dhiisii warra as jiru dhiisii biitii alaa jechuudha warri biyyoota adda addaa dachii Awurooppaa keessa jiran nuti dachii Eeshiyaa keessa jirra warra Awurooppaa keessa jiran akkasuma Afrikaa keessa warra jiran hundinuu achirraa nama gaafatan jechuu gaafatanii rakkoo YouTube chaanaaliin kun akkana jalaatii akkanati jedhanii nama gaafii bakka hundarraa gaafatanidha. Akkasitti namni hundi nama hundaaf bakka hundatti jechuudha nama gaafii deebisaa jiru jechuudha. Kanaaf gaa Sa'iid Bayaan jechuun Sa'iid jechuun bar Sa'iid jechuun maqaan isaa maal jechuudha? Laal Sa'iid Bayaan nama milkii jechuudha nama milkiidha jechuudha Sa'iid jechuun afaan Arabaati milkii jechuudha bayaan jechuun kanamaaf bayaana nama ifa namaa baasu jechuudha nama waan beeku ifa namaa baasu jechuudha bayaan jechuun kanaaf obboleeyyan keenya Sa'iid bayaan jechuun namaaf adda baasa kawaan sirra wal fakkaatu hunda waan YouTube irratti nama dhibee hunda bira dhayneeti addaanuu baasa arra YouTube channel kiyya kanate waan akkana fide mee akkami Sa'iid bakkatun akkami jannati galgaluu isa gaafanne jechuudha akkamitti maallaqa irraa fudhatan akkamitti gartee YouTube channel akkami banatan akkamitti irra dalagan kaameraan akkami editingiin akkami gaafannaa jechuudha nama ni fanne jechuudha nama zaayidanii afur mana isaa kanatti ol deemtee waan feete gaafattu waan feete barsiisu jechuudha nama si wajjin hojjetee akkana godhi jee karaarra si kaa'u jechuudha na caalaa beektan Sa'iid Bayaan jechuun maqaan isaa Sa'iid Bayaan abbaa chaanaala Sababaaba afaan Amaaraatiin chaanaal YouTube chaanaal isaa afaan Amaaraatiin irratti hojjetu Sababaaba jedha akkasuma afaan Oromootiin irratti hojjetu Adaama Tube jedha Adaama Tube asumaanuu congratulation jennaan 40 subscribe isaa seenuun isaa beekamaadha kum dhibba homa dhibbiti xiqqaatee miliyoona inshallah yoo rabbi fedhe yeroo kana amata yeroo kana miliyoona seenuu qaba jeetiin abdii qaba isin Oromoo raayis guutuu keenya maaliif Sa'iid Bayaan jechuun nama milkaawaa jechuudha Sa'iid jechuun Bayaan jechuun hawaa hunda danaa baasu jechuudha mee abbuma fedhe bira gaafadhaa Sa'iid Bayaan nama waa'ee isaa himanii hin dhumnu jechuudha maaliif karaa Oromoo kana bar nama akkam jedhi beekta biyya akkuma beekamu gaa namni biyya Arabaa tana keessa jiru waa'ee qulqullinaa dalaga namni biyyoota maalaa hunda keessa jiru qulqullina dalaga tokko ka doktora ka baratee waan akkana narsii lilmee faana maduru waan akkana ka dalagu kanaaf barsiisullee ni jira sun tokko gaa irra hedduun maal dalaga qulqullinaa dalagaa jechuudha kanaaf nama bar ilmi namaa maaliif nazaafaa dalagaa qulqullina maaliif dalagaa nazaafaan afaan Arabaati qulqullina maaliif dalagaa biyya tana keessatti kanaaf namni keenya waan kana aartii irratti deebi'ee YouTube chaanaalii kana irratti dalagee waan fedhe irratti dalagee jechuudha waan fedhe irratti dalagee maallaqa irraa arkatee namaaf ergamuurraa qulqullina mana namaa dalaguu kanarraa if baasuu qabaa jaalaan akkanatti tolu jee wallaahi dhugaa tokko guyyaa tokko yoo jaaseeti akkanatti tolu jee akkinan silaa fedhu akka namni keenya Oromoo kun laal biyya tana keessa dalagaa qulqullina tanarraa bahee if danda'ee jechuudha warri biyya tanaa nama daleessifatu gartee nama qulqullina daleessifatu
dhabutak sila akkas ta'een fedhaa jechuudha. Mee namni kana namaa yaadu nima jira dhugaa rabbi sanitti namni kanatti namaa yaadu ni jira. Awwaa akkuma himi kaa mee dhuguma rabbi saniif mee fittiimi anyaadhee abalumaa nyaata warra jiru meeqaa jira hoo karaan an agarre kana karaan arki kana hin arkin jee awwaalu meeqaa jira ni beeynaara. Karaan irra deeme kana asii yoo deeme yookaan ammaan tana na dhaqqabee chaanaaliin isaa YouTube chaanaaliin isaa na bira kutaa kaja'u meeqa. Waa meeqa namarraa dho'isee beekumsa qabu kana maan qoonne caljee deemu meeqa. Kanaafuu Sa'iid Bayaan jechuun nama kanaati. Kanaafi man lam yashkuri naas falan yashkuri Allah jaan. Namni namaaf galata hin galchine namni nama hin galatoonfanne rabbii galatoonfatu. Kanaafin arra Sa'iid Bayaan galata guddaa Oromoo teenya tan keessaa biyya tana keessa jirtu warra YouTube chaanaal dalagu biraa galata guddaa qabaa. Kanaafin shukuranii galatoom yaa Sa'iid Bayaan umrii dheeradhu horii bulii dagaagi rabbiin bakka ni jette yaada muraada kee rabbi si haa guutu jeetin asiin du'aayii godhaaf jechuudha illeen isinillee akkanumatti du'aayii godhaaf dhuguma rabbiitti ni takkata namni namaaf yaadu ni takkata. Nama bar abalu yoo asiin dhufe waan akkanaa kana na caalaa waan hojjetuuf karaa kana cufa mala jee hojiuma biraatu jechuudha. Hojiuma biraatu kawali cufu meeqaa jira boo ka karaarra deemeetti milkaa'e wal nagarsiifne meeqaa jira maala koom laal ka karaarra deemee riskii guddoo harkate bareedduu harkate irra deemee nama nagarsiifne meeqaa jira. Anummaa naa nyaadhu anummaa naa quufu anummaa laatuun duniyaa dabbareessa kiyyaa eenis nasiiba isaati karaan ittiin waa addunyaadha addunyaan isinuu addunyaadha karaan gartee addunyaan tun ittiin dhuftu karaa salphaa ittiin dhuftu yoo agarte dabbareessa kiyya karaa kanarra deema jettee obboleessa keetii himte maal qaba atis riskii ta'e hin fuutu abadan riskii ta'e malee tabiraan fuutu innillee riskii ta'e isaa fuudha malee riskii ta'e hin fuudhu jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya Sa'iid Bayaan jechuun nama maqaa fi hojiin isaa wal fakkaatu jechuudha gabaabumatti. Maqaa isaatii fi hojiin isaa zasseem tokko jechuudha. Nama maqaa fi hojiin isaa wal fakkaatu dhuguma rabbiitti yoon ganaa argin beeku garuu Sa'iid Bayaan argeetiin jira. Kanaaf obboleeyyan kiyya Sa'iid Bayaan hedduu galatoonfadhaa guutuu warra YouTube chaanaal qabdan kachoo YouTube chaanaal biyya tana keessatti hojjechaa jirtan akkasuma warroota biyya adda addaa jirtan gara Sa'iid Bayaan sababaa oo Adaamaa Tiyoobiin dhuftanii gaafii feetan isa gaafachuu dandeessan. Isin duuban kaatu waan beeku isin garsiisa. YouTube chaanaalii waan guddaadha kajoo isin dhawamu waan guddaadha anuun hin banadha maara jala deemeetiin anuu baneetuma maaree godha YouTube chaanaalii waan guddaadha maal laa akkasin jee. Nama haga danda'utti beekumsa isaa namaaf qoodu jechuudha. Nuti as keessa sayyida keenyaa inni boo akkasi beenaami akkasi beetanii sayyida keenya jechuun nama waa wallaalee hunda dheenee gaafannu jechuudha. Biyya kana keessatti abbaan fedhe kaakaatu sin jiru abbaa keenya abbaa YouTube chaanaalota biyya tana keessa jiruuti. Kanaaf Sa'iid Bayaan umrii dheeradhu umrii barakaa qabdu rabbi si haa kennu. Ilmaanis ilmaan diin ilmaan qajeelaa kasi daran qajeelaa rabbi si haa kennu. Rabbiin yaadaa muraada kee si haa guutu. Rabbiin walumaa galatti biyya warra baqatee biyya namaa kana keessa jirus yaadaa muraada keenya nu guutee biyya namaarraa gara biyya teenyaa nu haa galchuun isiniin jaa obboleeyyan keenya warreen as jilaan hordofaa jirtan jechuudha. Kanaafuu gaa an abbaan chaanaala YouTube chaanaal Ajmal Ahmadi Jama YouTube chaanaal kiyya alaatu bida akkasuma like subscribe godhus hin dagatinaa isiniin jenna obboleeyyan keenya viidiyoon arraaf qabannee dhufne waa'ee Sa'iid Bayaan ilaalchisee kana fakkaata. Kanaaf sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa fi rahmata rabbii keessa nuuf jiraadha. Kanaafuu bakka jirtanitti nagaa fi rahmanni rabbii isinirra haa jiraatu isiniin jaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.